Oolmaa sharafoota maallaqaa ilaalchisee jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafoonni maallaqaa biyyoota kanneen akka Yuuroo fi Ameerikaa doolaar dabalatallee Kanaadaa doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaar kanneen akka Paawundi Sterlingii fi Yemen riyaal, Omaan riyaalii fi Kuweet diinaar, Bahreen Saa'udii riyaalii fi Dubaay diraam akkasuma Kaatar riyaalii fi Chaayinaa hewaan Swiss firankii kanneen akka Egyptian paawundii fi Indiyaan ruubii kanneen kan isiniif qabadhe dhufeetiin jira jechuudha. Yooyyaa harka fuune jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasuma obboleewwan kiyya chaanaala koo ordofaa jirtan amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u lafa bakka jirtan isiniin jedha. Kanatti aansuun namoonni mana koo yookiin immoo chaanaala koof haaraa taatan sabskiraayibii godhaa, laayik gochuun, sheer gochuun na hordofaa isiniin jedha. Egaa sharafoonni guyyaa har'aa maalirra akka jiranii fi akkasuma guyyaan har'aa immoo Apirii 16 baatii 4/2026 jechuudha. Haala sharafoonni irra jiran kana waliin ilaallaa. Dursa otoo gara sharafa kanaatti hin galiin dura jechuudha. Obboleettiin tokko adaraa yoo adaraa rabbiif jedhiitii koomentii koo kana yoof dubbistee na bira hin darbiin rabbiin si qabeetiin jira. Ani dirhaama 20,000 of harkaa qabaa kootu na harkaa fuudhinnaaf erginaan jettee obboleettiin kuni dhiifama guddaa si jechuu barbaada. Ani Dubaay keessaa nama maallaqa ergullee hin beeku akkasumallee immoo ofii koo immoo maallaqa biyya kamiyyuu erguu hin danda'u jechuudha. Viidiyoo irratti sejjedheetiin jira kanaan dura akkasuma gaaffii wal fakkaataa tokkos riyaala 4,000 of harkaan qabaa kootu na harkaa fuudhii jette isheenis jechuudha. Atis obboleettii kiyya qaalii ani ofii kiyya hin ergu maallaqa akkaataa itti ergan eessatti akka erganillee hin beeku dhugaa dubbachuu fi garuu namoota tokko namoota hedduu rakkatanii namoota bakka hin jira miti akka obbolummaatti akka namummaatti akka sabummaatti akka oromummaatti wal gargaaruu yoo ta'e Saudii keessaa namoota ergan jechuun namoota ergan nan beeka malee ofii koo hin erguu jechuudha. Iddoo gabaa gurraachaas hin beeku. Gabaan gurraacha akkamitti akka ergamu bakki isaa eessa akka ta'e biyya keessa ta'e biyya alaa ta'e illee hin beeku jechuudha. Asumaan gaaffiin kun sinii deebi'eera jedhee yaada yeroo baay'ee illee odumaan irraa jedhaa ture garuu immoo namoonni haaraa ta'an baruu dhiisuu danda'u jechuudha. Akkasuma gaaffii biraa yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Gara sagantaa keenyaatti galla. Chaayinaa hewaan irraan isinii ka'a jechuudha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 27.61 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa hewaan tokko 21.91 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 240.51 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan Swiss frankiin tokko 187.81 oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 221.8 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Yuuroon tokko 178.24 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaan doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 188.35 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.7 oolee jira. Asumarraan obboleewwan kiyya Joordaan jirtan keessaa Joordaan keessaa warra doolaarri qofti isinii kennamu asumarraan doolaara Ameerikaa irraan herregattu. Walumaa galatti immoo Beerut warri jirtan immoo doolaara Ameerikaa ma fudhattu waan ta'eef asumaan herregattu isiniin jechuun barbaada. Akkasuma karaa gabaa akkasuma Kanaadaa doolaarri immoo karaa gabaa gurraachaatiin 136.64 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.56 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyan doolaariidha. Awustiraaliyan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 130.67 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyan doolaarri tokko 106.6 oolee jira jechuudha.
Inni itti aanu turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.24 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 254.66 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 198.95 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 489.78 oolee jira. Akkasuma Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 609.56 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuwait diinaarri tokko 489.44 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.28 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.67 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.18 oolee jira. Akkasuma egaa warri Saudii jirtan akkuma beekamuuf akkuma baratame akkaataa isinitti ergattan tokkoon isaa hanga kana ta'a ta'u isiniin jedhu otoo hin taane akkaataa baay'ina maallaqa keessaniin isinii ergachuudha. Namni birrii baay'ee qabu gatii qaaliin ergata. Namoonni birrii xiqqoo qaban immoo gatii gadaanaan ergatu jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni birrii baay'ee qabdan 22 jira jechuudha. Namoonni immoo birriin keessan gadi bu'aa yookiin immoo xiqqaa ta'e immoo jechuudha. Birrii 22 adiidhaan jechuudha. Riyaalli Saudii 22 tokkoon isaa 45 fi 46 gidduu jira jechuudha. Garuu gatiin daldaalonni hundi isaanii kan himatan illee gatii adda addaa yookiin immoo garaa garaati jechuudha. Tokko 45 si erga, tokko immoo 46 si erga, tokko immoo 44 illee jedhullee ni jira jechuudha. Akkuma walitti siqinsa nama sanaa fi akkaataa amanamummaa nama sanaati jechuudha. Irra caalaattiin beektu jedheetii yaada. Akkasuma Saudii riyaalli tokko immoo karaa baankiidhaan immoo 40.79 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 265.66 oolee jira. Akkasuma Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 499.30 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqiliidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 61.90 oolee jira. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.56 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Indiyaan ruppiidha. Indiyaan ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 50.74 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Namoonni isinitti tole viidiyoo kon laayik godha. Hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuu hin dagatina isiniin jedha. Turtii biraa fi viidiyoo biraan walitti deebina. Yaadaa fi qeeqa koomentii jala kaa'uu dandeessu. Nagaan tura.